Rakkoolee fuula keenyaa yookiin fuula keenya osoo qarshii tokkoon baasiin mana keenya keessatti akkamii qulqulleeffannaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashaan marga fuuna jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattanii isinirraa badee jira. YouTube kiyya kanarra viidiyoo gadhiisu akkuma sitti argitan jechuudha. Fuulli keenya akka argitan kana namootiin aduu keessa ooltan akkasuma nyaata gootan biyya Arabaa keessattuu fuulli keessan isin miidhame haala kanaan iskiraappii torbaanitti al tokko fayyadamtanii ofirraa qulqulleessuu ni dandeettanii. Kunoo haala argaa jirtan kanaan jalqaba irratti wanni godhuu qabnu wantooti nu barbaachisan sukkaara maankaa tokko itti aansuun Nescafe maankaa tokkooti isiniin jedha. Yoo ammoo nam lamaan fayyadamuu heddanii maankaa lamallee godhuu ni dandeettanii yoo qaama fayyadamuu heddanillee maankaa lama jechuun iskiraappiin kun qaama keenya guutuuf illee ni ta'a. Isinii galee fuulaaf ammoo maankaa sukkaara tokko gahaadha. Qaama of yoo barbaadan qaama waliin maankaa lamallee gahaadha isiniin jedha. Itti aansee daa'ima maankaa tokko ni beeka daa'ima orjinaala argachuu dandeettanii haa ta'u malee daa'ima masuuqaa isuma sukkaaraa sanii mataa isaatiyyuu sukkaara fuula dibataa jirraa mitiire. Itti aansuun loomii cuunfaa itti dabaltan jechuudha. Walakkaa loomii yookiin ammoo nuusa loomii asirratti wanni addaan baafattanii sirrii beekuu qabdan borrunan ajiifatina. Loomii namni fuula alaarjiikii qabdan yookiin fuulli keessanis hoksisuu ittiin galchina yookiin ittiin fayyadamin. Itti aansee aanan harcee maankaa tokko namoonni biyya jirtan viidiyoo kana ilaaltan aanan harcee osoo qofan tahin dhangala'oollee ni ta'anan horiitu achi booda waliin geettanii fuula keessan erga saamunaan dhiqattanii qulqulleessitanii haala kanaan dibattanii daqiiqaa 15 ofirra tursiiftanii daqiiqa 5 ammoo iskiraappii yookiin ammoo ittiin riidanii fuula keessan qulqulleessitanii achi booda bishaan ho'aan dhiqattanii booddeessanii ammoo bishaan qorraan ofirraa lollaatanii maaliif jennaaniin iskiraappiin kun gogaa keenya akka banu waan gargaaruu fi akka gogaan keenya deebi'ee cufamu bishaan qorraan lolla'anna. Asirratti waa'ee fuulaa irratti namootiin hedduun qarshii baastanii fuula keenya waldhaanannaa akkasuma ammoo oonlaayinii irraa dibata adda addaa bitattanii warri jettan dibata adda addaan bitina wanni isin godhuu qabdan uumama mana keessan keessa fuula keessaniif jechuudha qopheeffadhaati itti fayyadama. Yeroo hedduu mana keenya keessatti waan jiru fayyadamuun anarraa eegalee ni itti ulfaata maaliif akka ta'e beekuu hin danda'u. Yoo namootiin akka kiyyaa isinitti ulfaanne jiraattan osoo maallaqa baasurraa fuulli keessan isin hin badin fayyadamtanii baay'ee bareeda. Keessattuu namni aduu keessa ooluu fi akkasuma immoo tuksii kaawiyyaa nyaata arabaa aarii fi coggaarra baay'ee qabu fuulli isaa jalaa bada. Kana waan ta'eef ittisuudha. Gaafa badee jedhee takkitti nutu qamitaanan fuulli keenya nurraan badu ni beeka. Akka kana isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo hedduu jechuudha. Viidiyoo asirra gadi isinii dhiisa garuu haala nan mijatu. Hojiidha biiziidha akkasuma ammoo YouTube kiyya guddaa irratti viidiyoolee babbareedaa ta'e gadi isiniif dhiisee meeshaalee akkasuma ammoo diizaayinii arrafaa diizaayinii majlisa arabiyaa babbareeddoo gadi dhiisee akka jaalattanii fi akka gammaddan abdiin qaba. Namni diizaayiniin isin dhibe achirraa filadha. Namni jaalattan laayik godha akkasuma hiriyoota keessanii sheer godha. Namni jibbitan ammoo koomantiidhaan yaada tokko barreessaa isiniin jedha. Kanaaf yoo viidiyoo isin laaltanii gammaddanii jettanii anillee viidiyoo gadhiisuun natti hin ulfaatu viidiyoolee isinii gadhiisa ammaaf daqiiqaa isinitti hin dheeressu waan isinirraa tureef ni hifattan jedhee yaada. Laayik sheer gochuun horaa bulaa fayyaan faaya.